Atumti qoftin talako. Adaraake. Gara mana jireenya Phexros Naggaa kan deemne waadaanaaf gali. Nuun guddisuuf jecha ogummaa narsiitiin madaa dhukkubsattoota qulqulleessaa irraa miicaa fi dhukkubsattoota nyaachisaa hojii hospitaala isheetii soorama baatee osoo hin taa'in manarra naanna'aa yaala fayyaa kennuutiin aarsaa guddaadhaan kan nu guddiste ati ko. Maaki tarii bar jiraattota mana kana keessaa fi keessummoota keessaa ragaa haadha koof ta'u argachuu nan danda'a ta'a. Naaf galagatii nama baasisa. Garuu waan ta'e wayii yaaluun qaba. Ani garuu mooraa Phexros Naggaa keessaa akka seentu siif hin eeyyamu. Anis akkanaaf hayyamtu hayyama kee gaafadha. Maal taate miiroonni kee akkasii mo'ataniif eeyyamaafii jirta? Argitee maaki ani kanaaf mana kana keessa hojjechuu murteessu koo kanan si dhokse. Ani yeroo kanatti sin fayyadu hin ta'u hin godhin jecha jedhu dhaga'uun barbaadu. Ilaali Linda. Feenet sirumaa mataan ishee dhukkubeera jetteeti. Yommuu hariiroo ati Laamroot wajjin qabdu isheen hin humne. Ani maal godhure? Daa'iman barbaade ilmoo arguun hawwe. Ati waan barbaaddu argatte. Kanaafuu isheenis waan barbaadde yoo goote fudhachuu qabda. Dhaga'i ani dhaabbata kanaaf yeroo koo qarshii koo humna koo waan tokko toon hin qusatin nama kenne. Ismalee dhugaa jirullee hin ganin. Ati dhaabbata sana keessa akka carraadha kan utaaltee seente. Waan hundaa gaggeessaa kan turte Feenet turte. Mallattoo tokkollee mallatteessi jedhamte kadhaa meeqan miti kan dhuftu. Dhaabbata kana keessa utaalee kan seenesidha. Kanaaf amma hojii gaggeessummaa kee kan atattamaan akka gadhiistee baatu sitti maan jira. Itti gaafatamummaa koo hin gadhiisu. Egaa isa akkamitti akka gadhiistu sittan agarsiisa. Ilaali. Haalli fayyummaa Feenet yeroo sanatti dhaamsa dhaammachuu akka dandeessu hakiima dhuunfaa ishee fi dooktarootaan mirkanaa'eera. Ta'us abbootiin seeraa fi abbootiin amantaa bakka itti argamanitti viidiyichi waraabameera. Tole. Isa mana murtii deemtee dubbatta. Gaariidha. Dhadhacha mana murtii irratti wal agarra. Sirumayyuu too haadha naatii ta'uu baattee? Osoon haadha naatii ta'uu baadhee eeyyeen nan jaallatu turtee jechuudha. Eeyyee jalqaba sin jaalladhan ture. Garuu gara jabina viidiyoo sanarratti ati hojjette ergan argeen booda eenyummaa kee bareera. Eeyyeen dhuma irrattis barteetta. Ani immoo Feenetiin hubachuun jalqabe. Abbaa manaa kachachalaa fi garaa hin qabnetti heerumtee sammuu ishee dhabdee daandii jireenyaa irraa kan baate sababa keetiin ta'uun isaa naa galeera. Dubartiin hamtuun kan biraa keessa keetiin natti mul'achaa jirti. Itti aansee immoo maal akka ati taatuun beeku. Ni beekta. Sirriitti gootee beekta. Jechoota afaan kee keessaa baaniif of hin eeggattu taanaan maal gochuu akka hin danda'u ni beekta. Naataan geemii piilsteeshinii taphachaa jira. Taphicha kana yoo namoota ta'e koottuna wajjin taphadhuu siin jechaa jira. Abidda akkamiin taphachaa akkan jiru beekuu baadhus namichi garuu nama ajjisee kan beekuun fakkaatu. Kosicha alatti gadheen deebi'a. Waanuma fedheefu miseensa maatii keenya waan taateef natti toleera. Dubartii garraamii san maaliif ajjeefte? Maaltu si galche? Maaltu si galche? Namni kamiyyuu akkas naan jedheen beeku.